Jira jirtu jenna kabajamtootaa fi hordoftoota keenya oduu qabadhee isin dhiyaadhee jira an oduu wajjin Saliim Umariin. Har'a ganama godina Arsii aanaa Sirkaa ganda Hanfuu Jawwee keessatti waan adda ta'etu mul'ate. Haa ta'u malee wanti adda ta'e kuni shakkamaan tokko hoolota torba odoo oofataa jiru hirmaannaa ummataatiin yookiin hirmaannaa hawaasaatiin qabamee to'annaa jala oolee jira. Akka bilbilaan hubannetti abbootiin hoolonni kaloo deemanii akka dheedan gadi haadhiisan malee namichi tokko yeroo achiin deemaa jiru hoolonni odoo namni eegu bira hin jirre ilaaluudhaan yaada wahii dhufeef. Yaada kanatti fayyadamuudhaan namichi kun hoolota kana oofadhee gurguradhee wayiin ijaaradha yookiin gurguradhee daara ofiin baasa jechuudhaan yaade. Yaadni isaa kun karaarratti akka hafe hawaasaan harkatti fashalaa'e. Odoo hoolota oofatee deemaa jiru abbaan hoolota kana namni beeku fuudhuudhaan yookiin bira deemuudhaan aboo hoolota kana eessa oofta jechuudhaan gaafii dhiyeesseef. Namichis midhaan kiyya seedanii na jalaa nyaatanii sanumaaf mana poolis xaabiyaa deemuttiin jira jedhee bira kute. Sanumaa kan ka'e abbaa hoolotatti bilbiluudhaan namichi yeroo itti himutti namichis dafee dhufuudhaan yeroo achitti argamu eessa deemaa jirta hoolota kiyya maal si jalaa balleessan jechuudhaan abbaan hoolotaa gaafate. Abbaan hoolotaas yeroo gaafii dhiyeessuuf mucaanis hoolotaaf yookiin abbaadhaaf deebii deebisu dhabee jennaan akkuma namticha awwala deebise sanii hoolonni kee midhaan kiyya seenanii na jalaa nyaachuu jechuudhaan ibsan. Garuu kun kijiba. Kanumaan kan qabate namicha fuudhanii mana poolis xaabiyaa geessuudhaan hidhaa